Qabsiisee abbaa dhalche kaasaa'ee akka jedhamu namoonni akeekaa turan xiqqoo miti. Haati Oromoo kabajamtuun haati dhiira dubartii ulfoon kan waraana addaggee Eertiraatiin ijoollee ishii fuulduratti gudeedamtuuf cubbuu maal hojjetteeti? Muummeen ministeera Itoophiyaa fi pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas firooma dhiigaa akka qaban akeekamu. Obboleessi Abiyyi hangafti maqaan Kadir jedhamu nama abbaa dhiigaa Abiyyi jedhamee eerame kaasaa'ee waliin hojii basaasummaa hojjechaa akka tureefi sababuma kanaan akka ajjeefamedha maddeen Kuush Miidiyaa Neetwork kan eerame. Qonnaan bulaan Oromoo Gujiidhaa hanga Ijaajjiitti, Salaaleedhaa hanga Waabee Shabaleetti, Moyyaaleedhaa hanga Qeellam Wallaggaatti manni irratti gubatu, mararaan isaa qotiyyoo isaa harqoota keessaa baafamte jalaa qalamee waraana Eertiraatiin nyaatamu, maasiin isaa akka lafa bulu qonna dhorkame kan haammate qeetti tuullate jalaa gubate, gumbiin isaa kan ijoollee isaa ittiin barabaasu ibiddaan barbadaa'e otuu qabuu dhabee beelaaf saaxilame abaarsa eenyuutiin ilaatame. Abiyyi akka obboleewwan isaa Xurijee, Dastaa, Kadirii fi Faantuutti harmee isaatiin ilaalamaa akka hin guddanne dubbata maddi odeeffannoo keenya kun. Inumaayyuu ijoollee kaawwanirraa haadhatti dhiyeenyaa fi hariiroo cimaa kan qabu akka turedha kan nutti himame. Tigraay sababa TPLF izziikaa baarukutteef jedhanii sobaa bahan. Oromoo fi Oromiyaan hoo maal isaan godhan laata? Ilmi Oromoo manaa gadi waamame hableedhaan qalamee bosonatti gatame badiin isaa hoo maali? Ilmaan Oromoo ajjeesee reeffa bosonatti darbe akka maatiin dhaqee hin fuune dhorkuudhaan ilmaan Oromoo otuu ijji maatii isaanii arguun akka waraabessi sooratu kan taasise. Shamarreen Oromoo biliqqiseen fiigdee taphattee hin quufin gaammeen obboleettiin keenya cubbuu eenyuutiin waraana Eertiraatiin akka bineensaa qe'ee abbaa ishiitti hoomaa waraana Eertiraatiin gudeedamti. Hundaafuu deebii qabnaatiin nu hordofaa. Qabsiisee abbaa dhalche kaasaa'ee akka jedhamu namoonni akeekaa turan xiqqoo miti. Haati Oromoo kabajamtuun haati dhiira dubartii ulfoon kan waraana addaggee Eertiraatiin ijoollee ishii fuulduratti gudeedamtuuf cubbuu maal hojjetteeti? Muummeen ministeera Itoophiyaa fi pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas firooma dhiigaa akka qaban akeekamu. Obboleessi Abiyyi hangafti maqaan Kadir jedhamu nama abbaa dhiigaa Abiyyi jedhamee eerame kaasaa'ee waliin hojii basaasummaa hojjechaa akka tureefi sababuma kanaan akka ajjeefamedha maddeen Kuush Miidiyaa Neetwork kan eerame. Qonnaan bulaan Oromoo Gujiidhaa hanga Ijaajjiitti, Salaaleedhaa hanga Waabee Shabaleetti, Moyyaaleedhaa hanga Qeellam Wallaggaatti manni irratti gubatu, mararaan isaa qotiyyoo isaa harqoota keessaa baafamte jalaa qalamee waraana Eertiraatiin nyaatamu, maasiin isaa akka lafa bulu qonna dhorkame kan haammate qeetti tuullate jalaa gubate, gumbiin isaa kan ijoollee isaa ittiin barabaasu ibiddaan barbadaa'e otuu qabuu dhabee beelaaf saaxilame abaarsa eenyuutiin ilaatame. Abiyyi akka obboleewwan isaa Xurijee, Dastaa, Kadirii fi Faantuutti harmee isaatiin ilaalamaa akka hin guddanne dubbata maddi odeeffannoo keenya kun. Inumaayyuu ijoollee kaawwanirraa haadhatti dhiyeenyaa fi hariiroo cimaa kan qabu akka turedha kan nutti himame. Tigraay sababa TPLF izziikaa baarukutteef jedhanii sobaa bahan. Oromoo fi Oromiyaan hoo maal isaan godhan laata? Ilmi Oromoo manaa gadi waamame hableedhaan qalamee bosonatti gatame badiin isaa hoo maali? Ilmaan Oromoo ajjeesee reeffa bosonatti darbe akka maatiin dhaqee hin fuune dhorkuudhaan ilmaan Oromoo otuu ijji maatii isaanii arguun akka waraabessi sooratu kan taasise.
shamarreen Oromoo biliqqiseen fiigdee taphattee hin quufin gaammeen obboleettiin keenya cubbuu eenyuutiin waraana Eertiraatiin akka bineensaa qe'ee abbaa ishiitti hoomaa waraana Eertiraatiin gudeedamti. Hundaafuu deebii qabnaatiin nu hordofaa. Qabsiisee abbaa dhalche kaasaayee akka jedhamu namoonni akeekaa turan xiqqoo miti. Haati Oromoo kabajamtuun haati dhiira dubartii ulfoon kan waraana addaggee Eertiraatiin ijoollee ishii fuulduratti gudeedamtuuf cubbuu maal hojjetteeti? Muummeen ministeera Itoophiyaa fi pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas firooma dhiigaa akka qaban akeekamu. Obboleessi Abiyyi hangafti maqaan Kadir jedhamu nama abbaa dhiigaa Abiyyi jedhamee eerame kaasaayee waliin hojii basaasummaa hojjechaa akka turee fi sababuma kanaan akka ajjeefamedha maddeen Kuush Miidiyaa Neetwork kan eerame. Qonnaan bulaan Oromoo Gujiidhaa hanga Ijaajjiitti, Salaaleedhaa hanga Waabee Shabaleetti, Moyyaaleedhaa hanga Qeellam Wallaggaatti manni irratti gubatu, mararaan isaa qotiyyoo isaa harqoota keessaa baafamte, jalaa qalamee waraana Eertiraatiin nyaatamu, maasiin isaa akka lafa bulu qonna dhorkame, kan haammate qeetti tuullate jalaa gubate, gumbiin isaa kan ijoollee isaa ittiin barabaasu ibiddaan barbadaa'e otuu qabuu dhabee beelaaf saaxilame abaarsa eenyuutiin ilaatame. Abiyyi akka obboleewwan isaa Xurijee, Dastaa, Kadirii fi Faantuutti harmee isaatiin ilaalamaa akka hin guddanne dubbata maddi odeeffannoo keenya kun. Inumaayyuu ijoollee kaawwanirra haadhatti dhiyeenyaa fi hariiroo cimaa kan qabu akka turedha kan nutti himame. Tigraay sababa TPLF izziikaa baarukutteef jedhanii sobaa bahan. Oromoo fi Oromiyaan hoo maal isaan godhan laata? Ilmi Oromoo manaa gadi waamame hableedhaan qalamee bosonatti gatame badiin isaa hoo maali? Ilmaan Oromoo ajjeesee reeffa bosonatti darbe akka maatiin dhaqee hin fuunee dhorkuudhaan ilmaan Oromoo otuu ijji maatii isaanii arguun akka waraabessi sooratu kan taasise. Shamarreen Oromoo biliqqiseen fiigdee taphattee hin quufin gaammeen obboleettiin keenya cubbuu eenyuutiin waraana Eertiraatiin akka bineensaa qe'ee abbaa ishiitti hoomaa waraana Eertiraatiin gudeedamti. Hundaafuu deebii qabnaatiin nu hordofaa.